Akamiin akka kenne garuu dhaggeeffadhu ba. Yoo barbaadde ana gaafadhu malee. Mucaan gara nama nyaata maallaqichi wanti inni biraa godhu hin jiru mucaatan dabarsa. Ati yoo barbaadde irraa fudhu bakka gaafa sana kenniif jette taphiti kennee raafiyan. Dabarsiif. Dabarsuufi? Dabarsiif. Salaamu alaikum. Nageessisiiti amma kunoo xumuradhee shortaa'ee gaajira xumuradhee. Gaajira. Makiinaan natti galeettiin jedha duddubbee makiinaan rukute. Dhala amma giseen ajmaaniin ga'e dhaqee mana sana keessaa qodaa isaa viidiyoo fayyaa godhe agarsiisa birrii 15,000 qodaa saanan kennan jenne. Dammoo maaltu godhe kan isaan. Sila kan saateedha amma immoo kan kenniteedha bakka maal miiliyoona isa ta'u 100 gaafa sana murteennu irra geenye qodaa isaa fudhatu jedhamnaan maallaqa gargaaraa jenne miti. Wadaa na wajjin haasofte as gorteechi naan godhin hin jaalladhu waan. Ayyee qodaa barbaadee mucaan. Qodaa barbaadaa jedheen. Akka gootu shabe. Akka ariyaa tokko sitti makka nama wajjin nyaate sitti mu. Qodaatti hin deebina. Mubee qodaatti hin deebina. Galatoom barbaadhu. Maallaqicha dabarsee fi bakka shabeeko bakka waa biraa yeroo biraa dubbatamu maallaqichi. Mubee maallaqa isa jiru dabarsee qodaatti deebina mubee. Qodaa gaafa sana maa shabeeko haaraa goote malee qodaa gaafa sana nan kennaa fi abbaa barbaade ergatee fudhatu nan ishii irra dhaabne miti ma. Aryee amma ergeen amma kunoo qulfii deebisuufani mana ona keessa jira amma qulfii fudhataa. Ishii ilaalla bakka bareessitti ma. Bareessitti ma. Ishii qodaa borma ana balleessaa manni ona tokkummaa dhaggeeffadhu wal caqasuun gaariidha. Qodaa ergaa fudhatu amma. Ani sattoo kan taane. Nanjira Mudde jirta mubee jirta maanne ta Mudde biringa fasana awsala walitti qabame meeqa waye bere Itoophiyaa gaafa walaa birrii 100 fi 5,000 Itoophiyaati awwala kan galee achi kaatee mucaan tokko ati akaawuntii ergitee feennaan diraama 300 Beekaa siraa jinaa galchi nama tokko buusi toofik jedhoo jedhati anundaa isaa bana dubbadhu. Okay, jalan buat bekas raja wa to koi me. Dhageessanii uummatu. Akka yaadadhutti. Dhageessanii uummatu. Dhageessanii obsaa koo birrii meeqa beektaati. Birrii meeqa walitti qabame siin jedhame gaafa sana yaadadha. Oye bilbila biraatiin seena. Bilbila biraatiin seena. Tokkummaa na galchi. Beekee nama sin arrabsu beektaa waan tokko gara keetti garaan qabu isa shabee nama kana haasa'u sabii mana haasaa hin beekneef akka kana haasaa malee dhugaan sitti maa waan tokko haasaa beekee nama hin arrabsu ani kana jedhu mataa koo gadi qabadhee mana hojjedha malee jechuudha. Nagaamti. Kanaaf nama bootomiidhaan iyyuu bilookiin si godhaa biyya kanatti hin deebitu nama naan jechaa ture dhala bootomiin waan soban qabne ergii ta'e an dhugaa yoon dubbadhe isaafis dhugaa dubbachaan ture gara ni bootomiin iyyuu dawwaleetu maallaan jedha akka biyya kanatti hin deebine naan jedhaa ture. Obsa bilookii eenyuun si gochuun danda'u eenyuun si tokko arganne leettan dubbadha garuu inni sarara darbeetu yeroo inni birrii harkaan ija kootiin argina yeroo inni birrii itti kenne abdiitti yeroo inni kenne mataa isaa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Nagaan rabbi seechinan deebisini an ija kootiin isin argine isaanumatu wal beeka geessan ana ogummaa koo bichitti hin naqe malee waan tokko hin beekon garuu inni bootomiin una arrabseetu maal jedheetu wanta naan hin jedhin hin jiru. Kanaaf asiyyuun deebitu akka tasin deebineef immoo bilookiin si godha jedhee naas fa'aarraa ture. An beekes nama narrabsu nama tokko kana ol jedhee nama ilaalee hin beeku guyyaa gaaf tokko. Namni hin dubbatamne immoo kana an immoo dandee waan hin dubbanneef nama hundumtuu baay'ee na arrabsa. As keessatti tokkummaa namni bulu anaa miti abbaan biyya kanaa bilookii gochuu hin danda'u. Ana dhiisi abbaan biyya kanaa bilookii gochuu hin danda'u. Mikinaatuun mucaan hawwat baasiidhaan gale bilookiin isarra hin jiru. Anis immoo gochuu hin danda'u nama as keessa hin jirre. Bilookii gochuu hin danda'u. Ofumaa isaatiif akka koo nyaattee suuraa koo gad deebiseen irraa iyyaa oola. Sinna gaa beektuu. Waa inni sabadha shabeerraan qabaa jedhe asabaa fi kunooti uffanni isaa qodaan inni jedhu kun ana sabuurra immoo uffatichi mata birrii 15,000 jedhamu kana fayyuma isaan kennaafi siin jedheera moo hin jenne beektu.
Jottee naan ijoollee sitti argannaan immoo deebitee gateera qoshashaa keessatti itti miti. Obsa. Lakkii bookottuu fuudhee sagalee nan qabeef iskiriinshuutii godhee obsaadha ergeera abbaa dhufee na gaafate. Sobdi maalsii godhe shabeenati nama guddaadha miti maa sobdati. Naan kottuu gurmaa keessaa bahuudhaafi maal irra barbaadu? Kata ka barbaadu? Blookiin irraa ka'ee cancellation godhamuu qaba. Sistamii keessa jira mallee aktiivii jira. Cancellationiin kun immoo namni tokko as biyya kana gizee jiru labor officein obsaadhaan haasa'ee waan akkana irraa qabdaa labor officein hin gaafataan hin qabu ennaan nama biyya kana keessa jiru ta'uu qaba. Kana innaan maalan godhee nama biyya kana keessa jiru akkuma isaa taasisee ijoollee dhiiraa godhee fi hin dawwalanii under process ammas namni yoo jiraate labor card isaanan kennaa cheekii gochisiisuu danda'a under process cancellation canceluu exponding irraa ka'eera cancellation systemii koo keessaa baduu qaba gizee bahu achuma laboriin hin bahaafi kana ennaan sabrii bicunaa godhee siifi xumuraan jira jedhee himeera inshallah hin bahaafi yookiin bultii 15 kana na eeggadhaan fixaafiyaan. Gaa keessan akkam jirtu fayyaadha. Fayyaadha. Siifanidha. Siifani si beeka soifagoo. Prosesii kan akka xumurtuufillee waa baay'eellee siin jechaa turreellee qarshiinillee haga hergamutti blookiin kunillee akka irraa ka'uttidha kan itti nu hubachiistellee haga har'aa garuu ji'a meeqa erga prosesiin kun si bira ga'ee xiqqaate ji'a 4 ji'a 5 kanas ta'u sanas maalirra akka ga'ellee ati sin beektaa maal akka ta'e hunduma isaayyuu hin beekta. Obsaa nuti ofii keenyaaf gargaarraa hin finna jennee prosesii isaa eegalsiisnee qarshii walitti buusnee maal jennee gaafa nu prosesii isaa eegalsiisnuu fi maal jedhaniini bilookii jala jira dhufuu hin danda'u jedhan. Bakka nuun hin bilbiliin hin jiru maqaa biiftuudhaan miti kan inni dhufe maqaa abbaa manaa biiftuudhaan kan inni dhufe jechuudha obsaan. Abbaan manaa biiftuu immoo biyya galee jira malee as keessa hin jiru waan ta'eef biyyattillee dubbisneenii turre waan jiru hundumaayyuu faraajillee hin beekaa namni hin beekne hin jiru jechuudha. Sababiin isaas nun keessaan guruppii uummanne sirriitti irratti haasa'aa turre waan kanatti. Kanas ta'u sanas mucaas faraaraataniitu hundi keessaniyyuu mucaan asirraa ba'ee siin soma malee sagaleen isaa hundumtuu hin jira. Darasanyiin sartifikeettiin Mubaarak Musammaa mataan isaallee rakkoo mataa isaa danda'ee qaba. Sababiin itti jedheef hin qaba. Sagaleen nuuf ergamee jira. Sagaleen nuuf ergame immoo Mubaarakii isaan achitti walii galanii mucaan kun sababii inni miidiyaarra na baasee fi birriillee akka ittiin kennine jedheeti Mubaarakitti himee Mubaarakillee qarshii isaan gashineef yoo xiqqaate naannoo qarshii 50,000. Yoo xiqqeessinee tilmaamne jechuudha. Kun immoo kan gargaarsa uummanni taasiseef. Gargaarsa uummanni taasiseef yoo xiqqaate 125 waan akkasii ture achiin booda maal ta'e 50,000 qofa galchanii fi kan hafe hin galchineef. Erga waan kun uumameeti har'a meeqa? Oo xiqqaate ji'a 5 wal malee kanaa gadi miti. Dafqi hiyyeessaa kun isin hin baasu deebisaa fi lammaffaa irratti meeshaan isaa Dubaayii keessa nama bira jiru jira. Meeshaa sanallee deebisnee fi meeshaan sun gaafa tilmaamamu diraama 5,000 tilmaamame. Tilmaamiin birrii sana sin galchinee fi meeshaa sana sin deebisnee fi mucaa kana dhaqatanii mucaan kun hiyyeessa haadhas abbaa hin qabu obboleessa irraa dubbatu hin qabu biyya darbatanii buusaniiti as deebisnee si finna jedhanii qarshii isaas oomasaa hundumaa dhaqatanii mucaa kana karaa irratti gatanii godanaa tadaadaarii godhanii mucaan kun biyya keessatti rakkachaa jira. Baay'ee tokko kan jedhamu ol jechuudha. Kanaaf maal godhamu tokkummaa akka tammatti oromummaa kee yookiin immoo ilma hiyyeessaaf dubbattu osoo hin taane dubbii kana fuudhanii gandatti galchan. Dubbiin kun dubbii gandaa miti. Sababiin isaas irratti duulan hundi isaaniiyyuu jechuudha. Achiin boodee biiftuu karaa keessaa dubbisnee lakkoofsa isheellee arganne waan jiru hundumaa biiftuu akkasidha. Sababiin isaas kan inni keessirraati. Waraqaa isaa kana kan hin hojjechiisiin tulerree biiftuu dhugaa dubbadhu har'a biyya namaa keessa jirra waan ta'eef haa nyaannusi haa dhugnusi takkaa isheenan xumuradha. Dabaree asofnoote dabaree asofna akka nama. Achiin booddee waraqaan isaa kuni obsaan haa balleessu badiinsi bira haa jiru Allahu alam rabbi tokkichatti beeka jechuudha. Waraqaan isaa kuni qaramaa keessa galee ji'a 10 guutuu si bira hojjete jiitu biiftu ji'a 10 guutuu si bira hojjete waraqaan eenyummaa isaan sirroofnee fi mucaa kana namni sossobee haa baasu namni dogoggorsee haa baasu furmaani dhufeef tokkollee hin jiru jechuudha. Qabarraa kaasee haga dhuma rabbii keessan sodaadhaati haqa nama hundumti keenya maqaa guddaa baadhannaa kaampaanii gurguddaa qabna har'a keenya jiraanna malee boor hin beennu nuti. Okay? So kanaafuu ilma hiyyeessaa tokko boosisuun
tagabiro biya lasabum sababi ni sasi helmi yesa to gaba haranutti bo'u naafis ta'u siifis ta'u gaarummaan qabu kunaafu jenne haaya jenne bifa dhiifamaa nu sitti deebine sittillee waraqaan eenyummaa isaa hojjetamu jenne qarshii wayitti qabne hawwiilee qaa jedhamti mucayyoon tokko jirti biyya Saudi Arabiyaa irraas ijoollee wajjin wayitti qabne diraama 3,000 wayitti qabanne mucaa arganne mucaa Toofiq jedhamu tokko siniifin hojjedha rakkoon qabu sinin gargaara jedhe achiin booda maal godhame birrii na gaafate birriidhaanin kaa oo namni hin jiraannellee birriidhaanin kaa jette jalqabsiiste isa sillee hagona cancellation hin argatin jiranu hin hojjechiisnaa fi akkuma ta'utti illee ta'e mucaan kun mucaa hiyyeessaati haa hojjetamuuf jennee gaafa nu piroosesii kana eegallu maal godhame dirqama si barbaachisa ture mucaa sitti ergine mucaan illee dhufee qaamaan si ilaalle Toofiq mucaan jedhamu sheeritti godhaa dhufu mucaan Toofiq jedhamu kun dhugaa jiru hunduma isaan beeka jechuudha. Achiin booda maal godhame harbeeffaa waan si barreeffama hunduma isaayyuu googiliirra seennee gara afaan Oromootti hiiknee dubbisnee waan jiru hunduma isaa irra herra geenye jenaan inka guyyaa lama si danna eegaa jette guyyaa lama si eegne kallattii sitti bilbilee waasappii irraallee sitti bilbilee hin beekta biiftu jesti yaani as kanatti maqaa wal balleessuun gaarii miti. Obsaadhaan haasaan jira obboleettii goomaan ni beektaa cancellation leebariin irraa ka'e already blookiin irraa ka'eera cancellationii ta'uu qaba. Jennaan dhaqee siistamii keessa awwala outside country dhedheemee girshinii dhaqee peeparii baasee fi fideef jennaan as jira jedhan hamma maan beektaa as jira namni tokko akka saatee akka obsaatee yaasan jira waa tokko barbaadu cancellation duwwaa dhedhee haasa'uu qaba waraqaan isaas siistamii keessas handar process akka jedhus namni kunoo namni Dubaay as jira miti bitaaqa nambarii isaa siifan ergaa cheekii godha ammas handar process jedhan kan cancellation isaa takkaatti laafeen beeku ittiin haasa'uu dhiiseen beeku obsaan hin beeka kana ta'ee kana si ta'ee jechuun barbaachisu an nama zollomame yoo overstay galellee anatti hin gaafatama mana kooti bahuu qabu ture nama tababbalee baasee an tokko anyways warri mana sana isa baasanis akkamiin akka inni ba'ellee jalqabumarraa akkasii yoo dhugaa wayitti kenne yoo dhugaa wayitti listen to me my sister jalqabarraa kaasee haga dhumaatti yoo dhugaa dubbanne badiin guddaan sababiin isaa jalqabarraa kaasee waraqaa eenyummaa isaa osoonni okay osoonni qaraama keessa hin galin sirreessuu fi kan qabu sii ture mucaan kun si jalatti hojjeta waan ta'eef bitattee gifti ko maal ta'e beektaa waraqaa gaafa laxxafamuu fi dhaquyyuu maaltu dhume laayisansii keenya dhume sittin himaa gizee laayisansii na saaddasamee ka'u distira amma birrii 4,000 ga'utti istiraaman godhamu biyya kana si galee gizeen 4,000 godhee istiraamii gochuu feenu hunduu godhee badee miti mana keessa maal gochuu sirra jira na bira jira anatti hin gaafatama na bira hojjetaa namti mana koo keessa. Chaarjina jalaa fide tokkummaa chaarjiin taa'e. Kanas haasoftus bilookiirraa hin ka'a mucaan haasaa tirfii haasoon hin barbaachisu. Haasaa tirfii haasoon yoon kaadha gaaffiin question yoon kaadha. Birrii kuma ta'u kuma torbatti baaseen fideenii maataa kan gaafadhee beekaa. Kan kaku baaseen fideenii. Anta kabitti ati bu'aa obsaa ta'e beekaa. Nifa music qabat. Sigalee. Kan jennaani ka afaan masaan darbu si jira yoo namni gaafa peeparii isaan hin ergaa. Ammas waraqaa isaas jirta ati. Biitu ko calli. Dhugure. Baate. Baga rabbi si baasee abiibi. Riyummaa walirraa qabna. Baga rabbi si aarsaru as qabatanii maattarina. Rabbi si aarsaru. Kabee rabbi si aarsaru naa deebitee dhufta rakkoo qaba. Tokkummaa maaliif ijoollee irraa muuneeti garuu. Yoo namni du'e nu waliif taphati garuu. Kana gaa dubbii hunda siin kaasu irraan si kaasa waan si bira ga'ee dhaabbate birriin funaanamee birrii gargaarsaa wayii sitti kenname fidamee mucaa kanaaf ati hin beekta waan ta'e naasirree si ta'uun dogoggoree funaanamee maallaqni fidamee sitti kenname gaafa fidamee sitti kennamu birrii 50,000 birrii 50,000 kana kan isa kan nu barbaadaa jiru sasi bira jiru sana barbaadaa irraa eega sirreessite xumuri mi'a tumdi. Ayyee tokkee obsaan kuni aariin irraa qaba garuu innis qayyamne miskiina dhalootuma miskiina gurbaan isuma dhuguma yaani nama zansiisa gaaf tokko dhimma isaa keessa galeen dhufee mu beekoo jedhee baay'ee akkana jaallatuuf akkana kabajuu fi uffata aadaallee akkanaa hojjetee naa kennuu barbaadu akka Dubaay yeroo dhufee gara kan yerootti darbu wallahi nama na barbaadaa ture keessa an dhiirra kana na jaallata iyyuu seeneen tokko hadhaan malaa shurrubbaa kan qabu wayyaa jala jirta na dhungatee mucuma jala namni dhiironni na jaallatu seewa akkana guddaa naa qabu dhiironni mucaan kunis warra na jaallatan keessaa waa danuu natti meeshaa dhiisiga amma mucaan kuni miskiina yeroo laalu dhimma isaa keessa galee birrii waliin dhahame si galee
birri akkasi mana biiftuutii baafame maaloo girgirri ijoollee Dubaay kana hin beekta maalan sitti ummannu bareera amma addunyaan barteetti girgirri tuumanii jennaani egaa asiin isa ba'u achiin kiitaan kun miskiina birriin ittiin dhufu fidaan jedheeni birriin ittiin Dubaayitti deebi'u fidaa jedheen uummatatti murteessinaan ishiinaan jedhani achumaan birrii wayii walitti qabanii amma ta'es muddeen hin beeka amaanaa natti kenname erga natti kennameen booda obsaa koo birrii meeqa sii galchuun jedheen kunooti laa obsaa birrii meeqa sii erguun jedheen miskiina mucaan wanti na bira jiru akka waan isa bira jiruuti jennaan birrii amma naa galchii jedhe isheedeen akkaawuntii irraa fudhee yeroo sana galchee fi ta'aatu jirru obsaan koo xiqqoo siina jalaa jarjareessa ta'uu hin beeku deemee dhimma kana mana farajitti kisiifanii ammas dhimma cufameera tan beeka laan uffata afudhatu jedheera shabeen duubatti sin deebisu dheeraadha asichi uffata lafa jiru ergee afudhatu jedhee dhaabe isumaan maalan jedhe chuma shabeedhaan shabee anaaf si hiriyaadhaan itiin jedhe obsaan kun miskiina fidi maallaqa ammanan jedhe na taajjabu ijoolleen hiriyummaa koo himataa nama ofittiin boochisin fidi maallaqa amma kana obsaa gargaarin jedhe hin qabu jedhe hin qabdan jedheen gese hin qabda tunnaa ke ergisiin jedhe naa ergita as jala jiraachuu danda'a shabeen utunnaa ergi jedhe naa ergita naan ergini ilaa mucaa kana naa ergi miskiinaan jedheen ishi jedhee shabeenis kennee namni hundinuu agalatoomanu naa kennanii birri naa kennaa jedhee gadheefi naa kennanii booddee mucaa argan birrii irraa galchee kee shabeenii mubaarak dhaqii obsaa laali mana faraji achuma nan fiigee dhaqe yeroo naqu dhuguma obsaan faraji nooti Agati miidhamtee jedhee miidhame kee ilaalee fidi birrii mana jedheen ija kee duratti irraa sii fuudhe maaliif egaa saamuun barbaachise uffata isa hafe fudhu siin jedhee raamin jedheen waa tokko natti laasomne achumaan shabeen akka jedhe birrii koo situn harkaa fuudhee dhaggeeffadhu birrii koo na bira jira ammas kunoo akkaawuntii kora waan mukummanni murteessee godhaan shabee qofaan hin deemu birrii koo akka sumunii tokko hin kennine bakka barbaadetti himatee erga farajiin biratti na himataa jiraate hafudhatu miidiyaa irraa gadi buuftee kaatee erga ni miidiyaa irra deebise birrii gargaarsaati miti gaafa sana kan narraa kaafotu gargaarsa dhugaa rabbi dubbachuudhaaf gargaarsa kanan fuudhe shabeettis kennuu nan dide obsaattis hin kennamne maallaqichi muka shabeeti waan ta'eef shabee fida shabee lakki hin kennu yoo jedhe haqa qabaa laata yoo gara shari'aa dhanne kan mucaati birrii yoo gara amantaa dhanne maallaqni sila gargaari jennaan maqaa kootiin ishii bakka argate naan jette jedhee erga gargaare kanuma obsaati garuu bor na kafalchiifti taara haajabbee narraa fuudhaayyuu maallaqicha dhumeera kanuma beeka waa biraan Okay, waa tokko sitti mo'anii. Nagaamu. Nagaamu. Okay, mubee galatoomi. Sagaleen koo jira. amma jire Waanuma sirrii dubbate waan dhugaama dubbate garuu ani shabeen akka ta'etti amansiisa beektaati mubaarikii waa uummanni jedhe fudhate malee shabeen waanuma hin jirredha kan inni itti dubbate malee dhugaan kan rabbiiti rabbi nagaadhaan asii achi nan deebisina laa biyya sanatti jechuudha erguma namni ergiin isa himadhe deebi'ee dhaqee hin himanne laa zim jedhee hima dhaqee